misirbiit gara mana hidhaatti hin deebi'u jettee mana amantaa keenya tuqxeetti jira. Sababbiin ishee mana hidhaatti jetteef manni amantaa keenya utaalchi hin jiru, akka barbaadanitti bahanii galanii caffaruun hin jiru. Maqaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, nageenya Waaqayyo sin gaafadha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti Waaqayyo haa galatu. Egaan arjummaan Waaqayyo keenyaa dhiifamni isaa kadhannaan haadha keenya Dubroo Maariyaam araarsituun araarsummaan ishee akkasumas eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota jaalala duuka buutotaa hunduma kan caalu jaalala waan ta'eef Waaqayyo jaalala isaanii nuuf haa kennu. Sababbiin isaas jaalala duuka buutotaa nuuf haa kennu. Waaqayyo yeroo jennu duuka buutonni Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin erga baratanii deemaa addunyaa kana hunda barsiisaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jedhaatii cuuphaa duuka buutota koos taasisaa jedhee yeroo isaan barsiisu jaalalli isaan waliif qaban adda ture jechaadha. Addunyaa kana bakka 12tti hiratanii amma wal arganitti illee baay'ee jarjaru, waliif kadhatu, jaalalli isaan gidduu jiru eenyuma gidduu hin jiru ture jechaadha. Kanaafis hunduma keenyaafuu jaalala akka isaanii kana nuuf haa kennu jennee kan nuti kadhannu sababa kanaaf jechaadha. Egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu akkuma mata duree isaarraa argitanii guyyaa irraa kana kan laallu jechaadha. Qophii keenya taajjabbii fi safuu keessatti kan wal qabatudha jechaadha. Kunis kan nuti ilaallu jalqabaa sirbituu kan turte taasiste immoo faarfattuu mana amantaa keenyaa kan Ortodoksii Tawaahidoo kan taate turte malee kan hin taane jechaadha. San boodas ammas gara sirba isheetti kan deebite amantaa kana kan gadhiiste silumayyuu daldalaaf gara mana amantaa keenyaa kan dhuftedha jechaadha. Ishii qeeqaa hin jiru, wantoota ishii irratti ilaalle dhugumamee Hafuurri Waaqayyoo akkas nama taasisaa, Hafuurri Waaqayyoo haala kanaan namatti dhufaa kan jedhu ilaalla malee isheen nama akkanaati, isheen nama akkanaati. Sababii Ortodoksii irraa baateef qofa isheen nama akkanaati jennee isheetti dubbachuu hin qabnu jechaadha. Sababni isaa abbaan barbaade amantaa barbaade hordofuu danda'a jechaadha. Amantaa mataa ishee hordofachuu dandeessi waan ta'eef nun galchu jechaadha. Garuu dhuguma Hafuurri Waaqayyoo akkas nama godhaayi. Hafuurri Waaqayyoo kanuma nama taasisaa kan jedhu ilaaluu qabna jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyo hunduma keenya faanayyuu haa ta'u. Egaan obboleettiin keenya Zarfee Kabbadee faarfannaa ishii hedduu kan yeedaluu mana amantaa keenyaa fi fakkaatu meeshaalee mana amantaa keenyaatiin kan hojjetame hedduu dabarsiteetti jechaadha. Kanaafiyyuu faarfannaa ishii kana keessatti immoo seeraa fi dambii mana amantaa keenyaa kan eeggate hedduutu jira jechaadha. Amma immoo mana amantaa keenyarraa erga baateen booda yeroo garagaraatti jechoota arrabsoo garagaraa karaa icciitiidhaan mana amantaa keenya jechoota icciitii fayyadamuudhaan arrabsaa turte jechaadha. Isa keessaa yeroo faarfattus mallas misirbiit gara mana hidhaatti hin deebi'u jettee mana amantaa keenya tuqxeetti jechaadha. Sababbiin ishee mana hidhaatti jetteef manni amantaa keenya utaalchi hin jiru, akka barbaadanitti bahanii galanii caffaruun hin jiru. Lubbuu keenyaaf illee galaa akka har'a kaawwannu tsoomuun sagaduun ni barbaachisa. Kanas hidhaadha jettee ilaaltu waan ta'eef hidhaadha jettee jechaadha. Seerri doogmaa qannonaa tuffiitii kan jedhamu mana amantaa keenya waan jiru mana hidhaatti akka mana hidhaatti fudhatteetti jechaadha. Garuu kun mana hidhaa miti, seera abboonni keenya nuuf kaan duuka buutota Kiristoos duuka buutotatti kenne duuka buutonni Waaqayyoo immoo nuuf kenne jechaadha. Kanaafiyyuu egaa akkuma nama isiniin jedhee wantoonni ani kaase kun mana amantaa keenya waan hin jirreef isheen kana taasiste jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo amma yoo dubbanne nu gaha guyyaa irraa kana kan taasifnu yookaan safuudha jennee kan bira dabarru ni jira jechaadha. Kun dhugaa nama taasifsiisas safuu nama jechisiisas jechaadha. Waaqayyoo akkas nama godha jedhee ni gonkumaayyuu hin yaadu. Hafuurri Qulqulluunis akka dhabee Hafuurri Qulqulluus bakka dhabee bakka akkanaa kanatti si mul'ata jedhee yaadu, haala kanaanis akkas nama godha jedhee yaadu jechaadha. Hafuurri Qulqulluus nama filata malee nama irra bulu, nama itti dubbatu qaba malee cal jedheetuma nama akkanaatti nama amantaa gani, nama Dubroo Maariyaam gani, nama Kiristoos Waaqaa miti jedhee cal jedhee Hafuurri Qulqulluu irra hin buqatu jechaadha. Akkas jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 kaasnee hanga 26 yoo dubbisne of eeggadhaa jedha. Of eeggadhaa isa kallattii sirriirra jirullee dogongorsuuf raajoonni sobduu ni dhufu. Kallattii sirriirra kan jiranillee ni dogongorsu.
ani dursee isinitti mee of eeggadhaa jedha. Kanaafiyyuu raajiin sobduun kuni hafuura seexanaatiin guutame hafuura qulqulluun isiniif kenna jedhe uummata keenya dogongorsaa jira waan ta'eef kanarraa of eeguu qabna jecha ishees karraasaa jiru kana waan ta'eef adaraa waaqaan isiniin jedha maatii waaqayyo of eeguu qabna jecha mee dursaa otoo waa'ee amma gara taazabnuu fi safuudha jechaa jiru kanatti jecha safuu kan nama jechiisu kan nama taazabsiisu kan baay'ee nama ajaa'ibu kan nama gaddisiisu wantoota harka kaasuu deemnu kana otoon afaan kootiin sinitti nimin mee dhugummaa isaan sinitti agarsiisa malee afaan sinitti dubbadhu kanaafiyyuu mee viidiyoo isaa laalla viidiyoo kana wajjumaan laalla jecha Egaan maatii waaqayyo akkuma nama sinitti dubbachaa ture viidiyoodhaan argitanii dhumni ishii kana ta'e jechaadha. Waaqayyo kana jala hunduma keenya iyyuu haa baasu. Dhugaan siniin jedha. Na akkasitti mul'atanii baduun mul'atanii dhabamuun argamanii fagaachuun baay'ee ulfaata waan ta'eef waaqayyo hunduma keenya iyyuu kana jalaa nu haa baasu. Kana jalaa nu haa baasuun jedha. Namoonni hedduu keessattuu immoo maatii waaqayyo kana wal qabatee jechaadha. Warroota mana amantaa keenya yaa'anii gara mana waaqayyootti dugda isaanii gargashanii wantoota garaagaraa hojjetan maalummaa isaa sababa isaa viidiyoo biraatiin isin irratti deemnee ilaaluu dandeenya. Haa ta'uuti warroonni nuti mana amantaa keenya har'a mooto zarfeen deebitee ani ortodoksii ta'etti gaabbii galtee deebitee maaloo giiftii kokkootti faarfadhu kootu akkas godhii bakka shurri guddiin ishiidhaaf ta'u adda. Kanaafiyyuu sababbiin isaa warri mana amantaa keenyas rakkoo guddaa qabu jechaadha. Maaliif osoo waan tokko hin hubatiin wal gottotanii yaa'u tajaajila irrattis wantoota garaagaraatti bakka haa mul'attu ishee wajjin mul'annaa baay'isama jechaadha. Ishee qofaa miti nama baay'ee jechaadha. Faarfattuu tokko maqaa ishee hin dhabu amma mana amantaa keenyaa kan baate jechaadha. Jalqaba amantaa taaddisoo kana erga taateen booda gara mana amantaa keenyaatti deebite jechaadha. Gara mana amantaa keenyaatti yeroo deebitu sun tajaajilaan ishii hin waamne hin jiru jechaadha. Barsiisonni hunduu ishii bakka lafa hin deemne tajaajiltuun ishii bichaadha amma jedhamutti naannessaa waan jechaadha. Garuu ishiin gara mana amantaa keenyaa kan dhufte maaliif sallaluuf turte jechaadha. Ganaa barbaaduuf qorachuuf ergama warroota isaan shakkitoota irratti kenname raawwachuuf dhufte ture malee bakka guutummaan guutuutti hin deebine ture gara mana amantaa keenyaatti. Yoo kana ammas immoo lammaffaa amantaa ishee gadhiistee deemte jechaadha. Ilaala otoo hin hubatiin jimmedhanii wal gottotanii yaa'u kanadha. Kanaafiyyuu akkas jedha maatii waaqayyo amantiin dhaabbadhaa jedha Qorontos 16:13 irratti. Kana malee imaanaa sitti kenname eegi jedha tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:20 irratti. Yaa maatii waaqayyo hundumti keenya iyyuu imaanaa nutti kenname eeguu qabna jechaadha. Mee dhuguma rabbii hafuurri qulqulluu akkuma ammaa kana nama raasa. Hafuurri qulqulluun of nama wallaalchisee akkasitti akka ishkittaa warra maalis hin jedhu shubbisa sirbaa akka warra Amaaraatti akkasitti nama urguufee nama guffisa. Phexros akkatti urgufameera. Phaawulos akkatti urgufameera. Sila Kiristoos otoo Kiristoos hundiyyuu bu'uurri keenya Kiristoos miti wangeelaan nu barsiise. Kiristoos iyyuu otoo dhuguma hafuurri qulqulluu nama urgufatee ofiisaa iyyuu urgufame waaqayyo jecha kanaaf dhiifama naaf haa godhuuti ofiisaa urgufame duuka buutonni akka urgufaman taasisuu qaba ture hafuurri qulqulluudha.
duuka buutonni rugufamaniiru hafuurri qulqulluu kun nama qulqulleessa nama haarisa keessa nama bakka ni qulqulleessa xuraa keenya wantoota hamaa yaannu kana gargaarummaatti jijjiira malee of nu wallaalchisee afaran nyaachisu bakka funyaan nu dhaabu jechaadha. Hafuurri qulqulluu ko bakka itti mul'atu qaba jalqaba cal jedheeti ko hafuurri qulqulluu zim jedheetuma bakka barbaadetti sin deemu. Namni hafuura qulqulluu irratti qoosu gaabbii galullee gonkumaa ifama kan argan Waaqayyo dubbateera jechaadha. Waaqayyo hunduma keenya kana jalaa nu haa baasu dhuma keenya nuuf haa bareechu. Kanaaf akkamitti hafuurri qulqulluu nama raasa kun safuudha. Safuu bichaa miti nama gaddisiisa. Kanaaf maatii Waaqayyo kanarraa fagaachuu qabna. Xumurri keenya kan akka hin taane har'a nuti jabaannee dhaabbachuu qabna jabaannee kadhachuu qabna. Mee Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu dhugaatti jechaadha. Namni yeroo akkasitti badu yeroo akkasitti dhumni isaa fokkisu nama aarsa jechaadha. Kanaafiyyuu egaan taajabbiin keenya har'aa kanadha. Kan nu taajabsiisa hafuurri qulqulluun dhuguma nama raasaa safuudha kuni nama raasu waan ta'eef egaan dhugumatti Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu hundumti keessaniyyuu nagaa ta'a. Anan siniin jedhumo amantii keessan ishee jalqabaa hanga dhumaatti jabaattanii qabattanii yoo jiraattan hirmaattota Kiristoos taatu waan ta'eef cimaatii dhaabbadhaan siniin jedha. Kanaan dubbateen osoo hin taane wangeela Ibroota 3:4 irratti dubbateera waan ta'eef amantaa keenya ishee jalqaba hanga dhumaatti yoo qabaanne jabaannee qabanne hirmaattota Kiristoos taatu akkasitti raasamuudhaan miti jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon dhuma keenya faana haa ta'u nagaa ta'an siniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u nagaa ta'a.